Eebila 27,2026 oduu sibuu neetwoorkii yeroo kana isin biraan geenya. Iraan ulaa Hormuz banuu fi waraana dhaabuuf karoora nageenyaa haaraa dhiyeessuun dhaga'ame. Iraan ulaa galaanaa Hormuz banuuf waraana adeemaa jiru dhaabuuf akkasumas falmii dhimma niwukilaraa yeroo biraatti dabarsuuf kan dandeessisu karoora nageenyaa haaraa dhiyeessiteetti. TRT'n akka gabaasetti gaaffiin karoora nageenyaa sun Ameerikaaf kan dhiyaate karaa jaarsummaa Paakistaaniin ta'uu maddeen gabaasaa jiru. Karoorri sun garaagarummaa qulqullina yuuraaniyeemii guddisuu irratti jiru yeroof gara cinaatti dhiisuun ittisa humna galaanaa Ameerikaa kaasuu fi sochii daldalaa gara haala duraatti deebisuu irratti kan xiyyeeffatedha jedhame. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu yeroo dheeraaf akka dheeratu yookaan dhaabbatutti akka itti fufu kan taasisu yoo ta'u, mariin niwukilaraa kan jalqabamu erga ulaan Hormuz banamee fi ittisni galaanaa ka'ee qofaa akka ta'e karooricha keessatti ibsameera. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Arraagaachii guyyoota darbaniif Islaamabaadii fi Omaanitti ergamu mari'atanii booda dhimma sanarratti pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin waliin mari'achuuf Raashiyaatti imalaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp murtiiwwan itti aanan irratti gorsa nageenyaa isaanii waliin ni mari'atu jedhameet eegama. Iraanii fi Ameerikaan waraana jiru dhaabuuf carraaqqii mariitti fufiinsaan taasisanis bulchiinsa ulaa Hormuz ittisa galaanaa Ameerikaa fi dhimmi yuuraaniyeemii Iraan ammas qabxiiwwan falmisiisoo ta'uun itti fufaniiru. Oduu itti aanuun ministeerri Maalii hidhattootaan ajjeefamuun ibsame. Hidhattoonni jihaadistoota ofiin jedhan erga magaalaa guddoo Maalii Baamakoo weeraranii booda ministeera ittisa Saadiyoo Kamaaraa mana isaanii handaara magaalittiitti argamu keessatti ajjeesuun dhaga'ame. Miidiyaan biyyattii akka gabaasetti qondaalli sun erga hidhattoota waliin walitti dhukaasaa turanii booda madoo isaan mudateerraa dandamachuu dadhabuun lubbuun isaanii darbuu himan. Haleellaa sanaan yoo xiqqaate miseensonni maatii Kamaaraa biroo 3 ajjeefamaniiru. Akka gabaasa sanaatti hoogganaan humna waraanaa yookaan juuntaa jedhamuun beekamu biyyattii Jeneraal Asmii Gooyitaa haleellaa mana isaanii irratti xiyyeeffatameen booda iddoo biraatti dabarfamanii. Taatee sana dura hidhattoonni sunneen kutaa baha biyyattiitti haleellaa raawwataa turaniiru. Hidhattoonni Raashiyaa humni waraanaa Maalii qacare haleellaa hidhattoota kanneeniin bakka Gidaal jedhamu gadhiisanii dheessaniiru. Maaliin waggootaaf hidhattoota gareewwan Alqaayidaa fi IS jedhamaniin hidhata cimaa qabaniin weeraramtee jirti. Haleellaa hidhattoota sunneeniin manni Kamaaraa barbadaa'eera. Masjiidni naannoo sana jirus haleelamuun amantoonni hedduun ajjeefamaniiru. Maaliin yeroo ammaa hoogganaa waraanaa biyyattii Jeneraal Asmii Gooyitaa jedhamuun bulti. Qondaalli waraanaa sun bara 2020 wayita fonqolcha mootummaan aangoo qabatu tasgabbii fi nagaa mirkaneessuu akkasumas garee hidhattoota dhabamsiisuuf waadaa galee ture. Haa ta'u hidhattoonni sunneen sochii isaanii babal'isuun kutaalee kaabaa fi baha biyyattii to'atanii jiru. Dhumarratti Chaayinaan kallattiidhaan gara biyyoota Afrikaa lixaatti tajaajila geejjiba galaanarraa eegaluun dhaga'ame. Chaayinaan hariiroo daldalaa Afrikaa waliin qabdu caalatti jabeessuuf sarara geejjiba galaanaa kallattiidhaan kutaalee Afrikaa lixaatti geessu ijaaruu ishee beeksiste. Buufanni doonii Chingidaawoo kaaba baha Chaayinaatti argamu dooniiwwan 13 hiriirsuun torbanitti yeroo tokko tajaajila kontiineraa gara Afrikaa lixaatti erguu kan eegalu ta'a. Sararri sun geejjiba galaanaa duraan guyyoota 50 fudhatu guyyoota 40tti gadi buteera. Guyyoota 10 qusachuun sunis baasii fi qisaasama loojistiikii ni hir'isaa jedhame. Tarkaanfiin sun Chaayinaan biyyoota Afrikaa 53f caamsaa tokkorraa eegalee dhibbeentaa 100 daldala shuurarraa bilisaa yookaan diyuutii firii ayyamuu ishee waliin wal qabata. Dooniin jalqabaa meeshaalee konkolaataa, gommaa fi paanaalii aduu gara Gaanaa fi Naajeeriyaatti fe'attee imala ishee eegalteetti. Akkasumas oomishni qonnaa fi albuudni Afrikaa gara gabaa Chaayinaatti saffisaan akka dhiyaatu ni taasisaa jedhame. Sararri haaraa sun teeknooloojii Chaayinaa gara Afrikaatti, oomishni Afrikaa immoo gara Chaayinaatti baasii gadi aanaan akka dhiyaatu gochuun hariiroo dinagdee biyyoota lamaanii gara sadarkaa olaanaatti ceesisaa jedhameera.